Ashama harka fuunee kabajamtoota ilmaan Oromoo kan addunyaarra jirtan hundumti keessan bakka jirtanitti nagayni Rabbii isinii wajji haa jiraatu jecha irraa viidiyoo tokko waa'ee barumsaa isin hunda keessan anallee akkasumatti nu fayyadu qabadde isiniif dhiyaadhee jira. Barumsi keenya barumsi ninarraa isiniif qabadde dhiyaadhee tarii namni hedduun beekuu danda'a sanuma keessa kan hin beeknellee jiraachuun mala jedheeti. Waan beekan irraayis nama barsiisuun nama hubachiisuun bareedaa waan ta'eef qabadde isiniif dhiyaadhee itti dhiyaadhaa isiniin jaa. Barumsi feesbuuka keessan eenyu akka isinii wajjin fayyadamaa jiru eessarraa akka isinii wajjin namni fayyadamu san eessa biyya kamirraa ganda kamirraa akka isinii wajji fayyadamu jiru barachuu yoo barbaaddan asumaan itti dhiyaadhaa. Wanni kun hedduu gaariidha. Feesbuukni keessan akka xalafamee isin jala namni gartee isin jala haak godhee takkaa'u isinii wajjin keessa seenee imeela keessan beekuu danda'a. Imeela keessan fudhatee feesbuuka keessan seenee isinii wajjin waan isin fayyadamtan isin jala bu'ee isin hordofuudhaaf kan laaluu danda'u. Kanaafuu akkamitti akka irraa baaftanii fi feesbuuka keessan jala akkamitti akka baaftanii fi akkamitti akka laaluu dandeessan isin garsiisaa jechuudha. Amma gara feesbuukaa deemna, na hordofaa, sirriitti na hordofaa isiniin jedha. Feesbuuka erga seennee booda gara harka mirgaatirraa sarara sadeen jiru kanarratti yeroo takkaaf yoo dhoofnu dhiifamaa duraan irra dhaqee tureeni. Iddoo seetingii kana seetingii irratti hin dhoofna. Securitiin login ka jiru kanarratti yeroo takkaaf yoo dhooftu akkuma agartan kana kunoo asirratti iddoo si ol jiru kanarratti yeroo takka yoo dhooftu bakka inni irraa fayyadamaa jiru feesbuuka keessan eenyu akka fayyadamaa jiru jedhu asumaan baruu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma kuni bilbila gosa bilbilaati kan fayyadamaa jiru aktiiv jaa kan amma fayyadamaa jiru ana waan ta'eef iPhone 11 Pro jaa 11 Pro jaa. Irnaa akkasii bakka ati jirtuu fi ganda ati jirtuu biyya ati jirtuu hojii kanasiif kan akkuma argitan kasaa fuuldura fayyadamaa ture Abu Dhabii irraayi. Akkanaa jechuudha. Akkamitti akka baasuu dandeessanis iddoo jalaa kanatti loogaawut bakka jiru kanarratti takkaa immoo fakkeenyaaf amma qabxii sadeen kanarratti yeroo takkaaf yoo dhooftu akkasitti baasaa deemtaa jechuudha. Kan immoo akkasif irraa baaftan eenyu akkasii wajji fayyadamuu jiru yoo barachuu barbaadde asumaanii jechuudha. Kanaaf wanni kun hedduu gaariidha jee waan hin yaadeef barumsa kana qabadde isiniif dhiyaadhee sheer godhaadhaa waliif dabarsaadhaa akka namni hundi irraa baratu abdii guddaa qaba. Galatooma waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Naaf jiraadhaa isiniin jedha.